Instructor. Ina araramne tiyaa wajjin. Maal godhu re? Maal godhu? Jechuun gammachuma koo hirmaadhaa jedhe. Gammaddee dhiiftee maal laa godhana? Mee maal godhu? Jechuun anoo araaras dhattaniittu yaaltaniittu amma immoo naa milkaa'e nan gammade nan boqodhe jechuudha. Araaramtan nagaan qabu araaramuu dhiiftan nagaan qabu jireenya koo jeeku. Isa natti machuudhaan afaan buleen baatee dhufte tun daree barnootaa galuu dhaabadhaa jettee na dhaabdu. Sammuu Oromootu qunceen ganama jiite. Maalirraa qabdaa tanarraa? Maalirraa qabdaa tanarraa? Mee maaluma inni godhe kan bultee kaatee dhuftee na gubu waliin gashinaa jedhee barreessetti kennu warra mooraa eegutti. Itti kennaa harkaa fuudhee mana ol gala. Dhuguma harkaa fuutee ol galta. Maal sammuun isaa nagaa miti jedhanii sitti kennu? Anoo baga gammaddan. Ani eenyuun sitti fakkaadha? Maal fuute na biraa? Araaramtan tole jiraadhaadha kan nagaate. Isa dhuftu immoo boriftaan immoo amma ollollee dhiikottu. Haa ta'u yeroo moo lolluun nuuf asa rakkina. Maal fuudhaa dhuftan malee bite? Maal inistiraaktar jaarsummaa madattu kan kuma baramettan bullukkoof coqorsa ciree fida malee asi mana murtii miti isin ishee himachuun dhufu as. Ani mee abbaa keessatti fakkaadhaa kan natti marmaartu achi baadiyyichatti galame. Qonnaan deema sittee deebitee dhuftanii? Dhiiftee? Waa meeqa dhiisee man? Utuu dhattee qonnicha qotteetta ta'e maal ta'a sila? Nagaa argadhaanis. Anoo achumaan waan ani isinitti muu dhufe isa isin warri dhiiraa itti deddeebitanii dadhabdanii armeenayyuu walitti nu araarsite. Isa dhugaa. Waan dhiirri hin dandeenye warri shamarranii waan danda'an akka jiru nu badhe nama. Armeeyyuu isin araarse? Armeeyyuu areeda qabaattanii fi waan isin hojjettan areedi kun fixeensa. Kun immoo kun faayidaan qabu. Areedi waan tokko faayidaan qabu inistiraaktar. Sammuu keessatu barbaachisaadha gaafan ta'ee yaadu. Armeeyyuu sammuu qabda jechuudha. An sammuu hin qabu. An akkasin jenne sammuullee qabdu jedhee shakkaa kan keessanii xiqqoo akkaataa qajeelummaa magaraa keessanii shakkan. Xiqqoo waan mina qabduu laasa jedhuun shakka malee waan biraanoo waan tokko. Gaddeebitanii ijoollee barattootaatti naaftu isin inistiraaktar dhugaa. Ani ama hin dubbadhu waan akkasii illee hin dubbadhu iyyuu jedheera. Barattootatti naaftu isin yoo barataan eefide akka waan tiruu keessan kuttanii laattanii fi akka waan kaleensin keessaa ba'ee laattaniitti yaaddu isin. Inni immoo eessaanuu nama hin ga'u. Xumurteettaa? Dhugumaa akkuma kana gossee nama dhaaba. Jallinni akkasii. Akkasuma amma yeroon eebbifamee siisin akkasuma. Amma erga waggaa meeqa ba'ee bu'aa ba'ee jireenyaa argee akkasuma. Atoo? Anis akkasuma. Maal godhure waan nama jijjiiru jiru. Anoo gaa jallina koofin kana ta'e atoo. Jallina keessaniifan kana ta'enis. Amma gaa kanuma natti muu fiigaa dhufte. Anoo iddoo biraan naqaa irraa jiruuni goree mani isinis yaadeeras immoo dhugaa dubbachuuf. Nama sarrafsitee hin beektu? Guyyaa tokko ittiin lafarra naannessee siree baba sinniisu kanaan booddee arraba kee gaafa dhuftu eeggadhu. Kan kanaan achi qabeensi hiisisa. Wahatun mooraa kana seenee dheensii hiisisa kana. Jedhaa gaa nagaatti guyyaa gaarii qabaadhaa. Lammaffaa waan akkasii akkasii natti buufinu. Isinis nagaan oola. Isinis nagaan oola. Anis baay'een sin kabaja baay'een sin jaalladha. Deemi rakkoon qabu. What a generation. Egaa yeroo maaf jedheetan biiroo kana kireesse. Kan keetii nan kireesse. dhugaa jedhame nan bane dhaabbata tokkoon bane. Baay'ee namatti tola maali numa bantaa ta'uu dide malee kan kee baay'ee dhaabbata banuu irratti baay'ee jabaadhaati. Inni kun cimaadha inni kun dhaabbata hojii baay'ee hojjetudha si. Inni guddatas immoo gara kaampaanii guddaa biyyoota garaagaraa wajjin hojjetanii wajjin yaadamee dhaabbatedha. Gamtaa. Yoom hojjettaa biyyoota garaagaraa wajjin. Inuma maqaa dhoof ta'u yeroo hundumaa tokko jettee lama jettee yeroo si qufaasisu Keeniyaatti waan itti urgaa jira Jibuutiitti namni waan itti darbateetta yoom hojjetta warra biyya alaa kana wajjin. Dhimmoota akkas intarnaashinaali ta'anii nama yaada intarnaashinaali qabu wajjin haasofta. Na rakkisa ammasiif ibsuuni. An lookaaliidha. An lookaaliidha. Asuma jira. Badaas nan dhiphisu ani intarnaashinaali. Gaarii gooteessa. Isa wanti kun. Maaliif humna keenya yeroo jiraattu gamtaan akka humna keetti yeroo jiraattu baay'ee jiraatta kun. Kun maalire?
Maqaa dhaabbata biiroo kootiiti. Gamtaa bariisoo mattee bante? Irra keessaan jira. Maal akka inni hojjetu dhaabbatichi? Jiramti mee dubbisime? Jira dheeraadha. Isa gamtaa gararraa jiru? Muragaa, muraataa, muragaa, muraawaa, muraadaa, muraadhaa, muraabbaa, muraajaa, muraa'uu, muraagaa, Muraa isa dhiisiti. Naa galaan beeka waan ta'e akkasumatti dubbisi. haa ta'u muraa dhiisu? Muraa dhiisi. Gaa, taa, gaa. Akkasumatti qubee isaa qofa dubbisuu hin dandeessu hirko? Akkasumatti an dubbisaa jira. Attamitti irra utaalaree haadhoo koo. Amma kana hojii gidduu keesse. Haa ta'u gaa rakkina qabu maal jechuudha amma kun? Hojii dhaabbatichaa bifa gabaabaa ta'een ibsuu yaadeen. Bifa gabaabaa ta'een dheeressitee ibsite? Itti gaafatamaa tajaajila gorsa waliigalaa dargaggoo fi dhaabbata daandii jireenyaan utubuu, gorsuu, gargaaruu, ijaaruu saan maal ture? Saamuus gochuu dandeessaatti rakkina hin qabu. Saamuu edii qaba. Gargaaruu fi saamuu. Suphuu dhaabbata dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa'e. Ati qoosii hojiin hojjedhaniiti amma kana dhedheeressii lafa kaa'etu. Waa dhageessettaa? Seenaa hojjetanii. Eenyutu? Tilmaamime. Seenaatu hojjetame eenyutu hojjete seenicha jedhame. Yaalime. Beekamaadha. Ana. Seenaan jedhee waan hamaa miti. Seenaa gaarii. Seenaa gaarii. Inistiraaktarii. Armee eenyutu hojjete? Inni heerumani. Heerumuun seenaadha. Kana ol maaltu jira ree? Hin muudaman. Lafa hojjetanii ol siqan miti kantiibaa ta'a. Seenaa hojjetanii hin jedhe. Hin gurguran mana isaanii. Manicha gurguran. Natti immoo dhanii. Amma kana hojjechuun nutti ulfaataanu. Mana tokko gurguree. Ati yoomni seenaa hojjetta beektaa gamtaan? Gaafa haasaa namaa ficcisiiftu. Gaafa seeti seenaa hojjettati. Maal hojjetan? Tole maal hojjetame? Anaa fi tiyyaa walitti nu araarsan. Isa dhugaa. Isa dhiirri meeqa dadhabee, isa jaarsi meeqa dadhabee haati siiqqeen xumurte dubbicha. Beektaa aadaa Oromoo keessatti haadha siiqqee dura dhaabbatu utuu wal waraanuuf walitti deemanii haadha siiqqee qabatanii gidduu walitti gargar. Aniif tiyyaan immoo isuma haadha siiqqee arginu. Warri wal waraanu gargar dhaabbatee aniif tiyyaan isuma haadha siiqqee gidduu dhufan armeenayyuu akka sachaa gaafa dhufan fiinnee olitti marminanii. Jaalala keessa lixne gaayamas. Gaa'etta dhugaa an garuu nan gaabbis nan boo maal taate moo maaliif araaramneedha moo maaltu moo si boosisa? Dogoggora guddaan hojjedhe gamta. Maa inni hirkoo? Amma walloltanii ammas deebitanii hin naqoon. Sitti nima miti walloltan taanaan dhimma kana keessa lammata nan galchini nan ilaallatu. Haadhi siiqqee xumuran ammas. Dhiisime maaltu kan boosii hin galle. Maal taate? Maali nama jedheen isin jaarsummaa ergaan? Maal dogoggorama kana qabu? Dhugaadhas. Dhiisi amma kana si akkasitti dhaga'amu fedhee miti. Maaltu si boosisa siin immoo? Nama inni dhannaa siif jaarsummaa nama si gooneesi. Akkasii waanuma fedheef iyyuu jaalala bifa haaraatiin jalqabneerra. Aniif tiyyaan bifa haaraatiin. Baay'ee natti tolee baay'een gammadee mee maal godhume akka jaalalli kun deebi'ee hin sigigaannee fi mee anis nagaan argadha. Amma hojii man jalqabe kanallee mee tasgabbaa'ee hojii koo hojjedha. Waan asiin jedhu kana na dhagahime. Na dhagahi kanu. Nama jaalalaa ta'ime. Namuma jaalalaa. Roomaantikii ta'ime. Salphaadhaan. Roomaantikii? Maal godhate? Gaafa bira deemtu abaaboo fuudhii. Salphaadha kun. Gaafa teessanii dursiitii teessuma ishee sirreessii fi haa teessu. Kan koo. Kan kee immoo isheetu sii sirreessa. Haa ta'u edaayi. Isheen sirreessitee ofii keetii isa booda erga isheen teessee booda teessa. Yeroo isheen haasoftu ija keessa laalii dhaggeeffadhu. Yeroo isheen shaayii dhuguuf jettu dursii sukkaaratti itti naqiif waliin naqiif mee kunuunsine mee itti agarsiisiiti jaalala wal fuudhaame.
anis nagaa argadheeni hojiin hojii guddaadha dhaabbata guddaadha akka biyyaatti. Tasgabbaa'in hojii koo hojjedha. Ta'imee roomaantikii matai namuma jaalalaa ta'iitii nutti agarsiisime. Maal nan jaaladhaamanii inuma naan bo'u mana. Ani gamtaanii durumaan yeroo ijoollummaa kooti na yaadanam yeroo ijoollummaa amma qotiisa yaalla turre asirran qotan jedha sammuu kootti. Yeroo qotee raawwadhu garuu asirran qote. Naan dhufan. Kanaaf malee waanuma na fayyaddu wayii qabdadhee man sii jirra rakkadha malee manammaa. Rakkatinatti. Dhugaa rakkatin. Amma deemaa jirtaa bira. Waaree boodattanii beellamee jira gaafa. Abaaboo fuudhi dhaqi. Haa ta'u abaaboo ma fuudhiiti. Dhaqqisaan abaaboo jaallatu. Anoo biiroo keessatti maanan ilaalee si eebbisa dee dhufe. Waan gara ta'u. Gamtaa baay'ee cimte dhugaa. Waa wajjin hojjennu hin jiraata. Gamtaa. Muraagaa. Derigaa wal argina hirkoo. Asitti raaffattee gamtaa bariisoo seeru gidduu gamtaa muraa bariisoo ta'e. Nan galcha. Nan mura. Galchee. CEO seeru gidduus galcha. Muraa na galu. Nan mura. Yoo turte siiniif mura waan ta'eef naa ba'i. Ta'u mura. Derigaa. Ta'u jedhe mura gamtaa. Tole jaraaf bilbilaati hundumti isaa fe'amu. Eeyyee. Isa kamiin? Dhaabbatee jira moo namayyuu? Okay. Ifa masaa tokko asiin bilbila. Hirkoo? Kottu. Qabati. Nagaasaa galatu. Gaakeeti? Akkam? Jirra. Jirra kunoo. Dhimma yeroo darbee sana taasisuu barbaadeni. Hello. Hirkoo? Dhufaan jira. Dhufaan jira karaa marra jira. Karaa namoota qaama hidhate namoota karaa irratti qabeenya dhaabee. Yaa ta'u. Maal rakkoon qabu? Maal waan nama yaaddeessu hin jiru? Haa ta'u rakkoon qabu. Nagaadha. Nan qaqqaba. Deebistee bilbiltaa fiti. Okay. Hirkoo? Hirkoo? Geessanii as geessanii. Hirkoo? Sunan qaabaddu as geessanii. Hirkoo? Ay Hirkoo. Rakkoo qabu deebitee dhufta. Tiyago jaalala siikoo addadha baay'ee. Attamati. Akkam. Jirtaa? Nagaadha. Baay'ees jaaladha dhugaa. Yeroo wal dhabnee turretti Hirkoo. Dhiisi maalii waan darbeedha? baay'ee Hirkoo. Tirokko nan galateeffadha jedheenii isa walitti deebinee nan galateeffadha jedheen. Sana hundumaa wal qabsiiseeni armee ayyuu wajjinis waan baay'ee naasee si jaalladha. Kanaaf jedheeni kana booddee waan haaraa baay'ee narraa arguu dandeessaa. Galatoo Hirkoo. Funfadhuuti waa wedhe akkasa fiilmii irratti. Funfadhuuti waa wedhe. Wow. Galatoo Hirkoo. Baay'ee anoo isan si wajjin gargar ba'e isa dhugaa. Kottulaa kanas agarsiisa. Kun maalidha diimaadha miti kun. Yeroo itti aniifati gargar ture sana imimmaan dhiigan bu'e. Kanaaf jedheen kana diimaa godhee inni kun immoo magariisa kun. Imimmaan koo immoo dhangala'ee nafne lalise. Karaa armee ayyuu lalisee magariisa ta'e egaa. Jaalalli keenyas inni soomaa waa taa'ee immoo nan yaada. Kun immoo cite kun immoo. Namoonni anaaf si bukkeedha yookiin anaaf si gidduudhaa citanii ba'anis immoo jiraatanii jedheen. Namoonni dambii barbaachisne jiru. Isa kunnee baafnee sedhee yaada baay'ee si jaalladha. Hiika isaa sabaaboo keessa baay'ee jaalladheera. Dhugaa. Jijjiirama guddaadha Hirkoo. Baay'ee. Galatoo. Kana booddee kanumaan itti amma yoo mana biraa iddoon bal'aan qabdan ta'e miti qopheessi guyyaadhaan sii fida. Tuma baay'istee al takkaatti dinaa fidde baay'isa. Akkana baaboo baay'ee jaalladhu beektamni. Walumatti qabeemu. Ta'uudha. Tokkoon sii fidaa walitti qabattu? Tole ta'u rakkoon qabu nan qabadha.
Al tokko musiin fidaa yoo nargis rakkinaan qabu. Galatoomii garuu dhugaa. Dhugaa. Teenyaa sofnu? Nan dagadhee. Tiyyaagoo. Jireenyi ani eeffate adda baanee jiraadhe anaaf tabba natti ta'e naan isa dhugaa yaabbannoodhaan tabba waliin baafnee natti ta'e si wajjin garuu isuma dhufee si wajjin araaramee jireenyi koo irraan gadee ta'e si gadi si wajjin namni jiru of gadhiisu konkolaachaa asumaa gadi waa si gaafadhu. Gaafadhu maal rakkoo qaba? Ilaamee an konkolaataan qabu dhee of tuffadhee hin beeku. Nama konkolaataa qabu sin jibbaan. Amma nu sin bitanna. Booma baay'ate yeroo baay'ee gabaabduu waggaa 20-30 ta'u. Nama meeshaa hidhatee jiru wajjinis hidhata qabaachuun gaarii miti jedhee si yaadu. Namni shugguxii qabatee yoo deeme akka qabattootti ofitti naannessee hidhatee deeme iyyuu ani badaan hin dimu. Inni guddaan jaalalaaf kabaja namaa qabaachuu. Anis al tokko darbee hidhannaadhumaan an socho'a of eeguudhaa fi gaafa hidhannoo na caalaa namni qabu dhufu rakkadha. Sanan rakkadha malee. Ani namni hojjaa dheeraa maa jaallatta? Nama magaalaa nama rifeensa gurguddaa maasitti siqas badaan jedha. Badaan hin dhibbisuun nama wajjin immoo numa wal barta mitiire. Garuu natti hin qabaminiiti. Natti qabamiyyuu jaallaan natti qabamii jira. Natti hin gaddiniiti. Eenyu mucaan kun tiyyaa? Gurbaan sun eenyu? Mucaa kamiirko? Jechuun amaloota isaa tarreesseera. Isa konkolaataadhaan naannoo mana keetii faasii buusee madeebee. Waan hamaatu hin taane ammaa yaadee miti. Darbeera waan darbee yoo darbee maal bishaan darbee waraaban jedha Oromoon. Bishaan darbee duukaa fiigee waraabuu goomitan. Garuu bishaan darbee suni immoo dhaqee lafa dhaqu sanatti akka nama biraan miinee fi warra lafa bishaanichi ganaa dhaquutti itti himuu hin qabne deemanii bishaanichi qulqulluudha moo qulqulluu miti seedu baruu fedheeni malee eenyudha. Waan si dhibu mucaa sanachuun akkamiin sitti markooko. Hiriyaa koo ijoollummaa manni keenya ollaa wanti tokko nu gidduun jiru mana keenya gidduu waan si dhibu. Biyyee wajjin daaknee bishaan wajjin waraabnee mana barumsaa wajjin naqaa guddan. Hiriyaa koo ijoollummaati. Akkasii? Wajjinuma guddattanii? Wajjinuma guddanneeru. Waan si dhibu yeroo mana barumsaa deemnu yeroo hundumaa wajjin deemna gaa. Beektaa baadiyyaa immoo abbaa manaa fi haadha manaa jedhanii nutti qorafu. Waan baay'ee wajjin dabarsine. Maal nuun jedhattee? Abbaa manaa fi haadha manaa jedhanii. Yeroo masaa eeggatee dhufe. Firummaan qabdani? Fira maaliitii ollaa madda? Ollaa suma wajjin guddatani moo? Eekaa. Jechuun dhiisi firummaan dhabdanii maatii homtillee walitti siqanii fira fagoosa ta'u. Maalaa sooftaa hirkoo nati wajjin guddate mini ollummaa ijoollummaadha kan wajjin guddanne firummaan tokko hin qabnu nu. Ahaa nuu maal keessi maaltu natti dhufe ammatu makaatanii anamma waan darbeera. Anaman bishaan darbee waraabuuf miti. Bishaan darbee waraabamu. Garuu bishaan tokko darbee hin deebi'e akkas naanna'a akkas. Laga wayii keessa naanna'eetu ima dhufa bishaanichi. Isa nan shakkes wajjin guddanne bishaan waraabaa turre wajjin hin jettee ammati. Eeyyee wanti nu wajjin hin goone hin jiru dhugaa ergo. Tapha waan jedhu hundumaa wajjin taphannee guddanne. Taphuma keessaa iyyuu maal wajjin maal waan wajjin gootan hin qabde. Waanjur. Haa ta'u rakkina qabu. Waan malee ijoolleen abbaa manaa fi haadha manaa ijoolleedhaan hin jedhani. Ijoollummaatti ati taphattee guddanne? Sallee amma heerumtee ijoollee qabdi. Abbaa manaa isheetiin naan jedhu yeroos baay'een ishee wajjin bishaan dhannaa wajjiniin taphannaa baay'ee ollaadha wajjin guddanne ishee wajjin amma garuu isheen abbaa manaa qabdi iyyuu nan dhiise yeroo nama abbaa manaa qabaatu nan dhiisa dhiisuu wayyaa jaalallee qabuun. Yeroo darbe baay'ee haasofne waan si dhubu amma yoonaa jaalallee qaban.
Inaasoftuu siin waa'ee jaalallee isaas. Baay'ee haasaa turre yeroo dheeraa booda deebi'ee dhufe waan si dhibu wal jalaa bannee. Hin qabu jaalallee. Amma ammaatti hin qabanne sin dhibu. Maali ganamni si anaa naannee durba meeqa jira qabatu? Maaltu fiigee bisa akkasiitu rakkina uumame yeroo baay'ee dhiirri qofaa ta'uun sirrii miti qofaa jiraachuun calluma illee qabatu tokko. Maaliif haftare yeroo hin taaneef hin qabanne bar. Maal hin qabanneen? Maal kana jaalaa gaanfa baasa? Maal ani isheen xurnumaatti wajjin taphadhee bishaan wajjin guure isheen wajjiniin dhoqqee laaqaa guddadde deemte miti isheen ani siriyyaa qabadde miti asiiti. Maal ta'a yoo qabadde? Waaqayyoon namaa kenna jaalallee isaa fidaree. Isuma waaqayyoon kadha ture dhaqee amma hiriyaa namaa fuudhee manatti geessee mandara keessa wajjin naanna'u. Anaaf hiriyaadhaa mirgu. Maal isa hin jenne man maal eega kana caalaa badee ammoo nafuu maal hojii deebi'ee dhufee dhaaman maaltu sa'aatii kanatti dhufe dhimma kana fideen. Maaf hartaan aarii. Maal aarii miti an isaaf jedheeni. Isaaf jedheeni bishaan darbee waraabamu bishaan darbee waraabamu bishaan darbe bishaan tokkotu hin ta'a. Akka haroo beekta hin ta'a ayyaa boolla taa'u. Badee dhufaa kun balleessee ishee hambisu. Sin jaaladha moo? Sitti shaa. Kamati. Nagaa. Sitti shaa. Cuucaak. Kamati. Akkamati. Jirta? Akkam? Nagaa. Jalattee? Galatami cuucaak. Turku. Bareedu. Ayyee bareeda. Sansila sin jedheedha. Kamati? Akkamati. Nagaa keeti? Tura cuucaak. Galatoomi. Sitti bareedaa moo baay'ee? Ulfaadha. Nama guddaa taate moo kun? Ati iyyuu dulloomte kan baasofta. Hojiin akka bareedu? Hojiin baay'ee gaariidha. Nammoo galgala bilbilli koo cufaa ture. Inni battaa jedheen asirraa hojii fituun darbu. Sitti baree maaf sitti dubbisuu jedhamu. Gaarii gootee dhugaa cuucaaku. Bakka gortee. Maatiin nagaa isaaniidha? Nagaa isaanii. Nagaadha hundumti isaanii nagaadha. Maatiin ituun maatiin nagaa hin taane asii hojii hojjetti. Maatiin nagaa hin qabne dhiiftee dhufte adda. Namni hundumtuu jiru nagaa isaaniiti. Kamiree? Jira galata isaa cuucaaku. Dhugaa baay'een jaalladhe baay'ee bareeda baabrichi. Thank you. Baay'ee abaaboo gaarii nuuf fiddani. Anturtamoo hojiin akkam sa'aatii meeqatti bara? Xiqqoo hojiin qaba xiqqoo turuun koo nafu. Okay. Ani immoo edda galgala isaa deengada aduu sitti dhiyaate inni siin bilbilees beektaa bilbilli koo cufee ture. Daftee galtee moo? Daftee galtee dafeen geggeesse yeroos dhufeeni anatu geesse manatti. Anatu dhufee piikii si godhe mineti piikii godhe dirooppii godhe manatti. Yeroo sana. Tittiko amma xiqqoo jeequmsi sin baay'ata. Booda gaafa hojii dhaabatu na bilbiliiti. Irbaata waliin nyaannee waliin turree si geggeessuu hin danda'a. Maatiinis immoo yoo na wajjin jiraatti badaan dhiphatan kanaaf jedhee. Natti tola dhugaa sin bilbila yeroo hin bahu. Yookaan ani iyyuu sin bilbila. Tiyya. Akka jarraa ta'een immoo lafa naquun qabu asuma tura amma hojiiti isheen baatutti addanuma tureen yeroo ati hojii fittu dhuftee yeroo ishee fuudhuu dhuftu aniif ishee waluma duukaa fuute amma mana isaaniitti nu geggeessita isaa hafe lafa nan deemaa rakkina qabu baay'ee galatoomi dhugaa. Tolee rakkoon qabu yookiin immoo amma lafa konkolaataatti isaa fidu qophaa kenname wayyuu? Intee suuree xiqqoo ta'e maal cuucaaku? Cuucaaku taa'e. Xiqqoo hojiitti waan ariifadhuun? Maarri xiqqoo qabattee deemtaa? Booduma wal gargar. Taa'in teessumaan? Akka gootu isheen hojii baatee dukaan deemuunis waa'ee waan nutti ulfaatuu fi konkolaataa mana gaggeessaatti amma sanatti fidi tole. Deemtee? Yaa. Ciao. Tiyya wanti kun sirriidhaa garuu tiyyaa maaliiti? Tiitti shamoo maalidha kun? Tiitii si fayyaan maqaan kee akka tiittii ta'anii ormaraa dhaga'uun qabaanii tiyyi. Maali hirkoo koo yaadadhee sitti nimneem dur ijoollummaa kootti tiittee jedhanii na waamu naannoo keenya. Nuuni immoo cuuchatti hin jennu. Eenyudhaan? Isaan kaa. Cuuchaaf tiitti. Indeemee wajjiniin maqicha. Naaltee
Lamuma lama rakkina qabu maal hin deema. Cuuccaa tiitti. Baay'ees gargar miti hin qabama salphaamatti. Cuuccaa tiitti. Cuuchaa godhee biyyaasaa baasu maleessa. Akkamittiin adda'ani waggaa meeqasii wajjin jiraadhee ol jedhee ilaaluu saalfadhu dhufee godhee deeman. Cuuchaa jechuun dhugaa obboleessa kooti mirga. Obboleessuma koo hidhii fudhadhu. Wajjin guddannee akka maatiitti wal ilaallaa. Mana isaaniitti immoo sababa durba hin qabneef akkas ta'a. Akkuma obboleettii isaatti na ilaala dhugaa. Maatii isaanii durba qabu kanaaf irra deemee adda durbaa dhungata. Wajjin guddachuun ollummaan maatii malu godheera kanaaf maaliif qonaariin kaa'ee? Amma inni rakkina qabu haa ta'u sinaa mana si rakkina qabu. Amma adda si dhungate amma achirra waa shaaraasaa kaawwate an achi si dhungachuu hin danda'u eessan si dhungadhaadha. Maal rakkoo qaba obboleessa kootu bakka inni dhungate. Dhufu? Addani waggaa meeqatti dadhabee kunuunsee qabee balleessee deemaa kun garuu yaatistiyyaa obboleessa isaa ta'u wajjinis guddadhaati ollaas ta'aati mee adda kee ittiin qabe. Ifa. Yaa qusadhu mee adda kee kan na jalaa dhuma. Utuun si amma dhees natti tola garuu. Utuun turees natti tola. Jadiga. Kana fuudheen gateen darba. Wayyo? Maal rakkoon hin qabu. Siif fidanii baay'ee dhufeen baay'ata kan kee rakkina qabu. Garuutu taa'e natti tola. Lakkii rakkina qabu dhiisatti. Waa ifan jedhe dhiisatti rakkina qabu. Anuu beekaa fedheen. Jedhati adda keessa eeggadhuuti adda qabaannee jiraanna kana dhiisii itti. Jadiga. Ciao, tia.